dubbiin jajjabdu ha Oromoon hoo maal godhuu qabaa khajurraa seenaa warra wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh khota me invite share goda copy link tap goda iddu tara copy link sanunde egalle bo dubbiin jabatte ha wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh iddu tana bar tap sanunde egalle copy link yunde egalle share copy link tap yennakati وعليكم السلام بقنا قاعد نفت مي خوتا عندي كيسنو خوتا مي ها اوكي اكمزين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابو وري فيسبوك اخون دغمان ما ادني كما اي ها وري تيك توك سومبرنغا تاب غدا كوبي لينكي غدا ماري غدا ميتكيشو غدا جنو ها يغله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما لينك جيو كجبنا بيا أمدو خنجراس نقولين كجب نما كجبانا الدنيا را بدأسه فلتيو ها وقنا خيجي تشادي أي أما لينك كجب وقانا سنيجا بازو جرا وننو تجابافنو أكميديت كرتي ومنك ينكيف كوبيسوف dubbi fannu khaysi jirtu gabafna dubbi eltra khaysi jirtu gabafna dubbi kharawunde jirtu nuti wanni gabafnu jabuti khaysi jirtu gabafna ha hala addunyaan itti deemu jirtu informationa isini khennineti akka isinif qopheeysitan akka isin garte akka madruas akkana taane madruas marre taane mitirkisho taane akka isin lamaddi deebitanin jenne garte mi sigale Erabo. Okay, wanti meesirti. Amma duras akkana taane, amma duras maal taane akka isin hin jenneef nay. Akka isin hin jenneef wanta isin godhu jira keenya informationa isin daddabarsu jira. Wanna takka blocking godha jeenna jala khotte boyisa khotte wanna. قالتي وساخت كان سكيسة أريه جيد خطة ريسي زينو ما بريستي ما يسيت وساخت كان كتشي سيد نزيه وجي أمتها سجليتها أنو نما هنجما قد لقوا أمتها وجي دوبتشو جرو نما هنجما خطة ون akka jiruuti isin nangarreen godhaye isa qotte amma deebitee isin so waan kanaan qaaliti askeeysa ingeggeesa amma nama yeroo nuti ummata sagalee taanu yeroo an serious ta'ee dhufe nama hanjama godhun fedhu si gale hogii dhimma ummataati asirra dhufne waa wallaaltu وانا قرتي افان دوغورا افان ما دبسو نخوتشيفتا يجو افان ما نستي نجلا خوتي سيغلا اي غوتي نيرن دوتي ها سو اسينون دينو بغنغان دوفتا مي انفايت شير غودادا وني اسي سيني غبافنوف وان فنون غوتي وان غبافنوف وان شابيان غودو جيرتو وان غبافنوف وان تي بي ال اف غودو جير وان ني غبافنوف سيغلا garte akka isin ittif qopheessitaniif akka isin garte hayyoota keessanirra dhiibbaa gootaniif akka isin paartii keessanirra dhiibbaa gootaniif sigale akka garte ummata maaltu jira maaltu jettanii isin garte ciqiciqii gootanii ciiftanii garte wannan taane saniifi garte lakki nama arrabsu hunda biloo kun nama hogginan serious ta'e ummata khiyyaaf sagalee ta'uu dhufu hanjama godhu ni khuchiifta gatiin qabu sigale diqaala afaan oromoo biratti sigale saniifu sanni khuchiifta jechu so saniifu wanni nuti isini post goonuuf waan kana deeggarree jaalannee osoo hin taane akka ummanni gartee ummanni keenya information arkatee maal wobo dawwale wobo wajji wal marihate wobo wabii sabab marihate akka ummanni keenyaaf qopheessuufi waan kana godhaa jirraa jechu
akkasitti hubachuu qabdan si galee namoonni gariin shaabiyaa deeggartanii maarree deeggartanii miitirkishoo deeggartanii miilliyoo deeggartanii jaan si galee lakkii shaabiyaa deeggaruu maal deeggaruu miti si galee shaabiyaan ummata ifiifuu if danda'u si galee ummata ifiifuu if danda'u ummata ifiifuu if danda'u jechuu shaabiyaan si galee so ummata ifiifuu if danda'u halolee alaabaa isaa dhaabbate nuti deeggarree dhiifne maal fiduu ta'e isin alaabaa dhaabbachuu dadhabdanii PP'n kun isin argachaa jirti si galee mee deeggarree dhiifne TPLF deeggartanii maarree TPLF kun naannoo isii murattee bulfachaa jirti ka dhiiraa yaaqi yaa khallaba si galee hay nuti deeggarree dhiifne TPLF dhiiraa bar akkanatti laal namicha koriidarii jeemana isinirra diigu ka ilmaan keessan fuudhee isin jalaa fixu kan isin hin dubbanne si galee TPLF likki galchitee taa'u deeggarsa keenyatti ajamti TPLF si galee maarree deeggartanii miitirkishee deeggartanii jedhan si galee nuti niyuusii oduu maaltu haarayni jira Oromoon maal irratti qopheessuu qaba jenneeti kan gartee waan shaabiyaan godhu jirtu isin himnu waan fannoon godhu jirtu isin himnu waan gartee TPLF godhu wanni isin himnuuf tanaa jechuudha so saniifu invite gootaniiti share gootanii waliin geessanii amma gara sagantaa xiyyaatiin seena irra deebuudhaan yooyya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota Facebook Sheek Abbuta isin hundinuu baga nagaan dhuftan baay'ee isin jaalata sheeyni baay'ee isin kabaja walii daddabarsaadha wanniin isin hinjuu share godha sagalee ummataa tana share godha warri salaamtaan jennees isin hundinuu baga nagaan dhuftan nageenyi isin badhaadha kan muslima kan kristaana kan waaqeffataa hundi keessanuu obboleeyyanii welcome isinin jenna arra mata dureeniin qabadhee dhufe laga diimaa jetti si galee ummanni keenya irra guddaan laga diimaa jeef sossobu jira jechuudha yoo layni diimaan dhufe miskiinummaa keessaa baana maaliin yaadadhani beektanii nama yooniin Ameerikaa dhaqe niin tujjaaruma yooniin Saudi Arabiyaa dhaqe niin tujjaaruma jiru tokko yaadadhe si galee yoo Ameerikaa dhuftees tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee yoo Saudi Arabiyaa dhaqxees tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee gajjattii dalagatte malee si galee layni diimaa yoo dhufees yoo sirnin jiraanne bu'aan takkalleen hin jirtu jechuudha waan takkaan isin yaadachiisa Itoophiyaan gaafa Mililikis laga diimaa qabaachuu turte biyya hiyyeetii turte gaafa Haile Sillaaseetis buufata galaanaa qabaachuu turte beela walloo hundanii yaadattan talafarraa fixxee Haile Sillaaseen akka aangurraa buutuuf gahee taphatte gaafa Dargiitis laga diimaa qabaachuu turte Itoophiyaan hiyyeettuma turte jechuudha Itoophiyaan maal dhabde sirna dhabde hooggansa gaarii dhabde si galee nama dadhabaa hooggansan dandeenya harka buuti ummanni Itoophiyaa kun guutum biitii sun abaarsa qabdina fakkaatti si galee nama dandeeytiin qabne harka buuti jechuudha nama sirna geggeessuu hin dandeenye fadhiidoo jawween baanu harka buuti jechuudha saniifuu laga diimaa jette arra laga diimaa biitii takka arkachuun biitii takka buufata galaanaa qabaachuun waan deeggaramuu qabu waan hin anillee wareegama kafalee mootummaa sanii wajji dhaabbadhee deeggaru silaa osoo mootummaan sun mootummaa ta'e osoo kijibaa ta'uu baate osoo fakkeessituu ta'uu baatte osoo mootummaa ajandaa uumuudhaaf dhufe ta'uu baatte namni hundi wajji dhaabbataa jechuudha ankara duraa isinumaa fi nime gaafa Somaliland jettanii beerri gurguddaan PP kun hundi gayyaa'ee harma urgufee kun PP garaa gurguddaa kan hunda PP urguftee huuy jettee galaana diimaa harkatte tana rabbuma tokkichaatu isiniin gahe rabbuma isin gammachiise mee maaliin jaaree qaalichi sheeyxaantichi jechuu ture gaafa dubbii Somaliland gabbaheetiin si galee gabbaheetiin lakkii wanni kun kijibaa namichi kanuma buufaa godha rakkina biyya keessa kana ajandaa firra alabbaasu deema cinqii gartee fuula isaa madaatii baafte tana firra alabbaasu deema ajandaa kana uumuu deema malee wanni garbi diimaan inni fidu layni diimaan inni fidu jirtuun isiniin jedhe ammallee an akkasumaan isiniin jedhe
yoo dhiirate namni amal lama lolaafin deemanju amal lama beera keessa dhaabbatee dhaadataan oolu dhiirti deemtee dhooytee laga diimaa fitti amaartichi tiimee bar distii kudhan ibiddarra keessa takka bilcheessitee nu nyaachifne jeen sigale waumaanaan afaan oromootiin iyyaa ture afaan amaaraatiin sirritti himee fi hin dandayu kun waa takka fiduu hin dandayu lolayyoo seenes hin injifatu lolli inni injifate loluma Tigraay sanuun injifanne maayyirra xumurrisaa araara tahee jechuudha sigale ummanni keenya wanni gadi qabee beekuu qabu laga diima moo lubbuu namaa duursa dhiiga diimaa Oromiyaa keessa lola'u Itoophiyaa keessa lola'u jalziizo welcome Itoophiyaa keessa lola'u naannoo Amaaraa lola'u naannoo Tigraay lola'u sigale kana dhaabsisuu duursamoo laga diimaa jedhanii gartee ummataaf mazmuurii hunda iyyisiisanii galaanoo jetti mazmuuriin farshoo quuftee sigale itti qaanfachuu teessan Qamar Yuusufii fi gurbaan iyyisunis maarree geeta'uun sunis itti qaanfachuu teessan walleetan sigale akkanuma qabaanaa ta'an jecha xiyya itti qaanfachuu teessan sigale Abiyyi dhumarratti ittuma qaanfatta isa deeggarurrattis if qaanfatta hujii isaa wajji dalaydirrattis if qaanfatta jechuudha saniifu osoo isinii himu jirruuti jala yaa'u jirtanii jechuudha ittuma salphachuu teessan galaanoo jettanii kan farshoo quuftanii abbootiin qabeenyaa maallaqa isinii kennitee akkasitti alba'uu turtan san ittuma qaanfachuu teessan sigale mee galaana moo lubbuu namaa dursa if gaafadha namni ka baala mukatti harca'u jira koriidari janii koriidari janii harargee guutuu diigu jiran asiin koriidariin dhaabbate addunyaan jecha asiin ummata miskiinan buqqifnu jecha achiin ummata buqqisu jira jechuudha ashkarri Arab Emireet kun ashkartichi biyyamma Itoophiyaa tokkummaadhaan Arab Emireet harkaa Itoophiyaa bilisoomsuuf qabsaa'uu qabna nuti ilmaan Itoophiyaa kana arra beesisni nan baasu Arab Emireet jalaa Itoophiyaan bilisoomu qabdi jechuudha namichi dallaala Arab Emireetii ergata kalaga diimaa dha'uu qabda jeera isa rakkisu jirus Arab Emireetii nuti ajandaan keenya ammatti laga diimaa miti nageenya ummanni Itoophiyaa wannitti haajamu nageenyatti haajamu namni dhumu jira gaangistara hattuu namarra jaareen nama fixu jira namni buqqa'u jira koriidari jeen nama sigale khaadireen tun kortee miskiina oofu jirti gibira kana matarraan itti gabbuusanii gibira Itoophiyaa guutuu Oromiyaa qofa kafalu jira keessattuu naannoo sadii keessattuu ummata Jimmaatii fi Harargee fi Arsii Baale kana kafalu jira jechuudha ummanni kun gatii kafalu jira jechuudha kana dhaabsisuu dursa malee ummata nageenya buusuu dursa malee ummata ifii dhageeffachuu dursa malee galaana diimaa jedhanii ajandaan isaan uuman gartee waan irra khasaaraati jechuudha waan irra khasaaraati buleeyyan kiyya galaana diimaa wanni jedhamtu yeroo ammatti ajandaa keenyaa miti ajandaa Oromootii si miti mootummaan kun mootummaa Oromootii maarree Oromootii waan jedhu dhawaa jala mootummaa PP'ti itti waamamni isaa ashkara Arab Emireet fedhii Arab Emireet guutu jira malee fedhii Arab Emireetii fi lallabu jira malee halkanii guyyaa fedhiin Itoophiyaa nageenya Lasset kadarra walii galu qabna jechuudha inni immoo wanni deemuuf maqaa Oromootiin ichi dhaqee Oromoon moohamee maarroo wanni jedhamu jirtu nuti Abiyyi Oromoos bakka bu'u Itoophiyaa bakka bu'u kan inni bakka bu'u Arab Emireet Lasset ashkarticha warra Arab Emireet kana Itoophiyaa irraa baraaru Itoophiyaa keessaa luqqisu akka gartee qooshaa keessaa rifeensa luqqisanitti if keessaa luqqifnee korma xifaa kana sigale korma xifaa kana if keessaa baafne
seyxaana dhiiga namaa dhugu malee hin jiraanne kana if keessaa baafnee jiraachuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya wanni beekuu qabdan Eertiraan kootu nagaa wajji fayyadamii. Garuu waraana waan jettu waraanaan ichirra jaaradha wanni jettu hin jirtu. Takkaa biyyoota addunyaa biyya namaa biyya daldalumaaf itti fayyadaman malee waraanaaf nama bishaan barbaadu takkaan garre. Yoo bishaan sun keetee malee. Eertiraa seeraan UN keessa galmooytee amata meeqa? Inni makka wallaalummaa satti wanni inni haasa'u Mallas Zeenaaw fa'aatu katabee kenne boo Eertiraan akka dhiiran lolteeti bar alaabaasii dhaabbattee bar. Arra laal ilmaan Eertiraa kadheen gadda Isaayyaas jibbu Isaayyaas dura dhaabbatu. Biyya alaa kanatti Isaayyaas akka walga'iin godhanne godhuu ture. Arra Isaayyaasii wajji dhaabbachuu jiranii jechuudha. Birmadummaa biyya isaanii irratti qoosaan taphni jiru jechuudha. Maaliif ilmaan Tigraayitu dhiiga dhangalaasee fidee jechuudha Eertiraa. Sigale. Amma namnummaan Birgeedee Ahmaduu Maarree Ahmaduu jee ijoollee shiishaa quuftee shaggooyyee taphattu tan Finfinnee keessa sheeyxaanticha oofusun deeggarsa dhabdeeti ifiifuu birmadummaa biyya keenyaa wajjiin dhaabbanne jettee isaanii wajji dhaabbachuu jirti jechuudha. Maalummaa biyyaa beeti jechuudha. Namni isaan keessaa gatii ittiin kafalin hin jiru jechuudha. Biyya UN hin beeyte biyya UN keessatti amata 40 ol practice godhaa jirtu biyya alaabaa mataa sii qabdu. Biyya gartee birmadummaa mataa sii qabdu. Heetiin an ummata hedduun harkaa qabaa caccabsee fuudhaa jeetimma ilmaan miskiinaachi fixuu deemaa jechuudha. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Jawaar Mohammad gaafa kaan yoo Tigraay dheeyxan mo'amtanii qaanoytanii salphattanii diinagdeen Itoophiyaa hundi isin harkaa caccabdee taa'aa jeen. Arraa Sheek Abbutaa yooniif Eertiraa dheeyxe. Is over. Ni hundaku ni kijiba. Yoo dhiirate yaadaku. Amma duraan isinime sodaataa uleen sagalii jana. Tanaas ni fudhata qalloodha. Moodaddaba jee lafa darba. Tanaas ni fudhata. Amata lama loluma himu jira. Amata lama ni lola. Ni lola. Dhiira ta'u maal lolle deeme? Sodaataan garaa udaanii sigale. Deeme maal lolle? Saniifuu ummanni Oromoo waan as deemuuf if qopheessa. Woboonis if qopheessa hooggantoonni wobootis. Yoo wanni takka haphiin taate namuma Finfinnee kontirool godheetu abbaa biyya saniiti. Hayyoonni keenyaas qawwee biyya keessa guutte tana qawwee san akka gartee ajaja takka jala gooturratti hojjedha. Itoophiyaan amma yeroo badduu keessa jirti beekatu. Maaliif yoo jettanii yoo kana gaafattan taate Amaarri funyaanitti hidhatee jira. TPLF hanga funyaanitti hidhatee jira. Woboon hanga funyaanitti hidhatee jira. Sigale. Yoo wanni takka khikir taate Oromoon laal. Ka afaan tokko dubbachuutti hin jirre Oromoodhaa beekatu. Ansumaafiin dhaamala. Mootummaa tana keessa warri qaallichi darasoonni qaallichaa namicha jala deemu jalaa gubbaan Amaara qaallichi. Sigale. Halkan tan gangalchaa bulu Amaara. Guyyaa khawajjoolo Amaara, khawajji mari'atu Amaara, sigale. Jarri inni wajji mari'atu kun guutuun fannoo wajji wal quba qabanii. Keenya kana khawaboo balaaleffatu. Onnumarra isa wajji jiru kun waboo balaaleffata. Nuti wal quban qabna. Amma isin Geetaachoo Raddaatii fi Jeneraaltichi wanti sun waan Gabratsiyoonii wajji wal dhaban si fakkaatti. Ichi ta'anii irra dalagu jiran. Hoggi Geetaachoo fa'aa wajjin amma Geetaachoo fi Gabratsiyoon wal dhabee jamaraatan gariin. Ayi. Barge ummanni akka keenyaa miti bar ummata hijaan irraanfanne bar. Ummata dhiiga jaallan isaanii ka ganna qabeen irraanfanne bar. Ummata qabeenya isaanii ka sheeyxaanni kun barbadeessin irraanfanne bar. Shaabiyaa irratti afeeree Araba durooyini Arabaa irratti afeeree qabeenya inni barbadeesse. Hayyoota isaanii kan inni kallacha dhayeessan ummata irraanfatu si fakkaate. Yerootti eeggachuu jiran warra dubbiin galteef warra baraa fi muxuxxee gajja'anii jala bahan jee gartee sigale gajjee isa jala deemu yerootti eeggachuu jiru sigale. Kagartee
irraahu quban qabne khawaan dabarse quban qabne keenya kana walaa howlaan kayoo arra waboo keeysaa dhaqee isa galees halkanii guyyaa waborra dalagu keenya kana jarrimmoo laal siyaasaa Itoophiyaa tan dhuubanii dhuganiyaan ablee kara lamaati isaan jabaadhu jechaati miila isaa qabanii oofan sigil karaa fi barbaadansa karaa fi barbaadansa saniifuu Oromoon waboo wajji dhaabbattanii joolleen Oromoo taraayyaa ittisaa keessa jirtan sigil maaltu dhufuu deema waan dhufuu deemuuf qopheessu qaallichi yoo lolees lolli inni lola Arab Emirate malee lola Itoophiyaati miti gaafa kaan bishaan abbaay kana gaafa bishaan abbaay tolchine way tiriixa manatti isiniinayna way baga gammaddan tiriinii isinii dhufee jechuu turan meemma tiriinii tokko jira meeyaa ummata Itoophiyaa dubbuma tana gallaala gaafa abbaay eebbifame elektrikiin mana seena hanqina ifaa jalaa baana qotee bulaan hundi gartee tumtuu tana ooyiruu isaa keessa godhatee ichuma marashaa tolfatee qottoo tolfatee ifaan gaa maal ziz amma gartee wanni guddanna jechuu tura meemma namni waa'ee abbaay san dubbatu jira layni diimaanis oggii dhufee ati dhumteef itti cabxee itti bayxee fidda Arab Emirate khatti fayyadamu niyuun dhufu osoo cabsee seeneewu osoo cabsee see wallahi bulchuun danda'u maaliif jiina gaafa nuti bar wanni dhufaa dabraan nu bulchuu bilisummaan beeynu bar Tigree maaliif bulchuu dadhabe ummata amata 20 ol amata 30 ol bilisummaa practice godhe mi'a bilisummaa arke sigale Eeltiraa alaabaa fi dhaabbattee ilma isiitiin jallatullee bulu jirtu tan dangaan isii kabajamu jiru kan ka ilmoo ifiitiin bulu jirtu tan adiisi sigale Oromoon wanni cuftin ma yaabbatuuf bilisummaa mi'aan beeytu jechuudha jarri bilisummaa mi'aa beeka bilisummaa isaanii ta dhufte tana dabarsanii kennanii bilisummaa abbootiin isaanii gatiitti kafalan tana dabarsanii kennanii bilisummaa hayyooleen isaaniitti dhuman kana dabarsanii kennanii never in kennanii anaafi si caalaa warra siyaasan galteef anaafi si caalaa warra siyaasaa beeku sigale never in kennanii saniifuu dhumaatii guddoo ta'a yoo cabsee seenillee bulchuu danda'u yaadatta yoo ta'e wanta Tigraay maqalee gaafa qabanne san hagam takka qofa akka bulchine sanuu osoon bulchuun ta'in asiin waraanni kun dhumaa ichiin dhumaa sigale waraana farqataa marziin ajjeesaa maaliin ajjeesaa ummanni halkan qottoo waraana ajjeesaa sigale waraanatti ol guri baatii 8 qofa cinqiin keessa taa'ee jarri jaaramee firraa baasee maalayyaa amma Eeltiraati maalayyaa Eeltiraati sigale amma asin lolli kun amma lola Suudaan ni gartan khawallolu generaalota Suudaan lamaani maqaadhaaf jala kanaan ka gartee oggii qibaabni irraa qabbanaa'e khadheeysi meeshaa fiduuf jala kanaan guutee jira khaanis kopha gargaaran kanaa kopha gargaaran Itoophiyaas kopha gargaaran Eeltiraas kopha gargaaranii sigale lola ammaan tana kophaa loltu hoggii ibidda qabsiiftu kophaa ta'e qabsiifta malee kophaa ta'e loltu saniifuu walitti araaramuullee ni ulfaatti yoo ammaan dafanii sheeyxaanticha kana aangorraa geggeessanii raayyaan ittisaa takkaa hayyoonni biyyattii keessaa fi alaa mormitoonni hundinuu gattaa'anii malamtaana jedhanii sigale malamtaana jedhanii wal mari'achuu baatan sigale welcome Buraaji malamtaana jedhanii wal mari'achuu baatan wanni as deemaa gartee waan badduudha lolli kun takka tush jennaan Masriin kophee ibidda dhiyeessiti Arab Emirate kophee ibidda dhiyeessiti sinqii dhiyeessiti ka gubatu ilmaan keeti abiyyuu maatta asitti hin fakkaatin ilmoon isaa biyyaa labbarachuuf jirti
Qaadireef kaabineen ilmaan kee luqqisee fuudhee deemuun kun wahii taasitti hin fakkaatin. Ilmaan isaanii kuun Dubaay barachuu jiran. Ilmaan miskiinaati. Kan dheengaddaa gartee dachiin Tigraay akkasiin nyaatte. Kan du'a sitti nimin, kan madaa'e sitti nimin. Sigale. Hajiru dawwalanii sin dhageessisin. Arraasan caala ilmaan kee akka maashina akka wofcoo midhaan daakutti akkasitti dhiiga namaa daakuu teessii jechuudha. Yoo namicha sheeyxaanticha kana amma ergamaa Arab Emireet kana waraanni gaggeeffamuu deemu waraana Arab Emireet malee waraana Oromootii miti, waraana Amaaraatii miti, waraana Walaayitaatii miti, waraana Soomaleetii miti, waraana Itoophiyaatii miti gabaabdutti. Waraanni inni gaggeessuu deemu Arab Emireetiin rakkisu jira. Ani waan informationa qabuun sitti himu jira. Ifiifuutti dhiibu jira Araboonni. Maaliif Suudiin naannoo sayyoo dhuunfattee Arab Emireetiin zeeroo bahee jettee rakkachuu jirti. Namichi baalee gurguratee jira. Baalee Arab Emireetii gurguree jira. Oromoon